Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube Elsaa jiruu fi jireenyi mijataa isiniif haa ta'u jecha viidiyoon amma qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo kutaa torbaffaadha. Innis akkaataa poointii gara kooyiniitti jijjiirree ittiin fayyadamnu yookaan kennaa gift kennuu exchange gochuudhaan levelii guddifachuu akkasumas still needii ittiin sirreeffachuu akkaataatti dandeenyu ilaalla jechuudha. Na waliin tura garuu ana na jajjabeessuuf like fi subscribe gochuu hin irraanfatina. Gara viidiyootti ceena jechuudha. Duraan dursinee coins trade ishee kana jechuudha. Achi keessa seenne jechuudha. Warri ejantii taatan kanarra ol kaawwachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Warri ejantiin taan immoo kooyinuma jala cinaa poointiitti isiniif ta'a jechuudha. Seenna top up sana booda USDT copy jenna jechuudha. Ishee kana copy mbana gara pointii keenya deemna jechuudha. Withdraw now jenna. Kana seenna jechuudha. Seenna sana booda view USDT view jenna. Yeroonda passwordii isin gaafata passwordii irraanfanne osoo ta'e gaariidha. Isa sila copy jenne san paste jenne jechuudha. Iddoo kanatti submit check nu godha jechuudha. Check erga nu godhe booda isa kana check jenna. Bind successful jedhe. Sana booda withdraw now. Ammaani doolaara 22.96 qaba. Isa kana gara hin baasu jechuudha. Qarshii baasuun barbaanne gara kooyiniitti jijjiirradha jechuudha. 20 barbaada. 10 jalqabdanii baasuu ni dandeessu. 20 barbaade. Withdraw amount $20 jedha. Confirm jenna. Exchange nu ta'eera jechuudha. Okay jedhe sana booda deemnet check godhanna jechuudha. Nu jijjiiruusaa nu jijjiiree jechuudha. Sila 800 ture amma meeqa ta'a? 1195 fi 873 naaf ta'eera jechuudha. Maal jechuufani hin kutata by the way irraa koomishinii hin kutata jechuudha. Kanaaf hir'ate jechuudha. 200 guutuu hin taane platformichi irraa kutata jechuudha. Sana booda isa kanarraa fayyadamuu yeroo barbaadan hanga barbaadan san ID transfer ID kan jedhu hin jira. Transfer ID iddoo jedhu kanatti hin guutu yookaan nama ergitaniif saniif hin guutu yookaan immoo ofii keessaniif itti fayyadamuudhaaf iddoo kanatti ID hin guunneet ilaalla jechuudha. Erga guunne booda sana booda
kuma 100 dabarsuu barbaada. Iddoo kanatti ofii keessan yeroo ta'u coins account jenna. Nama biraatiif yoo ta'u immoo agent account jenneet dabarsuu dandeenya jechuudha. Ani amma ofii kootiifan waan ta'eef coins account in fila jechuudha. Sana booda transfer confirm okay jedheera. Keessatti arganna kinu 1,100,567 jechuudha. Akka haala kanaan fayyadamne jechuudha. Sana booda asirraa exchange gochuudhaan stiilidii keenya levelii keenya guddifachuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanu qabadhee isiniif dhiyaadhutti horaa bulaa.